egaa bakki kun eessadha bakki ani amma jiru kun duubaan Sanbee Tuubii jedha. Loogoon kun Sanbee Tuubiiti waan ta'eef loogoo Sanbee Tuubiiti. Eessa jechuun keessaniin oolu jechaadha. Bakka nama jiru kana isinitti himuufi egaa bakka nama jiru hunda isaa isinitti agarsiisa. Obboleettiin keenya tokko ni jirti. Obboleettiin keenya Ababaa kan jedhamtu. Obboleettiin keenya kun obboleettii hafuuraa yeroo garagaraa karaa garagaraa akkan kadhannaadhaan cimu akkan amantaadhaan cimu akkan hojiidhaan illee cimu obboleettiin koo kun kan na bira dhaabbattudha jechaadha. Keessattuu karaa garagaraa isheenis amantii ishiitiin nama cimtuudha. Jecha ishii keessaa wajjin dhalachuun gatiin qabu. Obbolummaan kiristaanummaadhaan argamullee guddaadha jechuudhaan akkan cimee dhaabbadhu kan na gargaarte isheedha jechaadha. Obboleettii keenya Ababaa egaa Waaqayyo bakka jirtutti isaa cimsee isaa dhaabu akkuma ammaa kana jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kootu Waaqayyo guddaan haa galatamu. Egaa bakkuma jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalalli dhuga butotaa hunduma keessan faanaa ta'u hunduma keenya faanaa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee hafuuraa garagaraa qopheessee kan isin biraan gahaa jirudha. Egaa namoonni yeroo jalqabaaf gara YouTube kanaa dhuftan subscribe gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif share akka gootan kana malee obboloonni koo hiriyoonni koo hordoftoota Sanbee Tuubii kan taatan hundumti keessan immoo egaa viidiyoo kana like gochuudhaan akkasumas immoo irra deebitanii hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akka na deeggartan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa akkam nagaa jirtu jajjabaattu alaamaan isaa namni nagaadhaayi. Amiin. Akka badiif balleessaa keenya akka cubbuu keenya isa rifeensa mataa keenya caala baay'atu osoo irratti lakkaa'iin sa'aatii kanaan kan nu ga'e ilmi Dubroo Maariyaam Kiristoos maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana egaa wantan isinitti agarsiisu ni jira jechaadha. Egaa isa ni daawwannaa wajjin ni ilaallaa irratti immoo ni dubbanna jechaadha. Kanaafiyyuu egaa Sanbeen Tuubiin erga hundaa'ee amma waggaa akkas naannoo waggaa 3 darbuuf deema jechaadha. Egaa waggaa 3 fixatee afuraffaa seenuufidhaan natti fakkaata. Egaan Waaqayyo akka gaarummaa isaatti guyyaa kanaan nu gaheera. Egaa miidiyaan kun akka guddatus abdiin qaba jechaadha. Kana caala anis xiqqoo barnootaa fi wantoota garagaraatiin kanan biizii ta'e. Egaa Sanbee Tuubii irraa barnoota garagaraa barnoota guddaa barachuudhaan egaa Waaqayyo karaa Sanbee Tuubii kana miidiyaa kanatti fayyadamee anaanis isiniinis barnoota guddaa barsiisee akka nu jijjiire Waaqayyo egaa namoonni hedduun ragaa bahanii jirtu. Karaa garagaraatiin barnoota asirraa barattaniin akka jireenyi keessan sirrate barnoota asirraa barattaniin akka amantaa keessaniin illee jabaattan namoonni yeroo hedduu sirriitti jechaadha koomentii jalattis karaa garagaraatiin keessattuu biyya alaa turanii gara biyya keessaa dhufanii illee qaamaan namoonni na arganii sirriitti na jajjabeessan illee ni jiru. Kana malee immoo biyya keessas ta'anii warroonni hordofanis karaa gubbaa irrattis bakka garagaraattis yeroo na argitan jabaadhu baay'ee namatti tola bilbiluudhaanis qaamaanis namoonni na argitanii sirriitti na jajjabeessitan hedduutu jira jechaadha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa walumaa galatti maal jechuun barbaade Sanbeen Tuubii sirriitti nu barsiisaa jira. Waaqayyo karaa Sanbee Tuubii kana nu barsiisaa jira. Amantaa keenyaan akka jabaan nu taasisaa waan jiruuf egaa jabeessinee akka hordofnu jechuun barbaada jechaadha. Keessattuu namoota shamarran biyya garagaraa jirtanii akkamitti illee akka qarshii keessan qabachuu dandeessan isa hojjettan akkamitti akka qisaasessuu osoo hin taane qisaasummaa tokko malee akka seeraan qarshii keessan qabattanii sirriitti akka ittiin jijjiiramtan karaa garagaraatiin isinitti himaa turre irraa deebii shakkitootaaf waan garagaraa sirriitti akka amantaa keessanitti jabaattaniif barumsa wangeelaa faarfannaa garagaraa mana amantaa keenyaa sirriitti isiniif dabarsaa turre jechaadha. Sanbeen Tuubiin egaa haala kanaan wajjin deemaa turre jechaadha. Egaa Sanbee Tuubii kana yeroo viidiyoo garagaraa hojjennutti jechaadha. Keessattuu yeroo viidiyoo garagaraa hojjedhutti dhugaa dubbachuuf waan baay'eedha jechaadha. Kanan dabarsee
waan baay'ee dabarsiinidha jechaadha. Istaandiin silkii koo irra kaawwadhullee yeroo itti hin qabne tureera. Viidiyoon kun amma sirriitti jechaadha kan isinitti mul'achaa jiru. Egaa viidiyoo waan garaagaraa irra fa'aa jeerikaanii fa'arra kaa'ee mukatti illee hidhee muka garaagaraa waan garaagaraatti mukatti illee hidhee viidiyoo yeroo itti waraabaa ture ni jira. Waan garaagaraa darbeera jechaadha. Har'a immoo guyyaa kana ga'eera. Bakka amma jiru kana immoo taa'ee viidiyoo hojjedheen beeku waan ta'eef laayivii qofan gale malee viidiyoos illee hojjedheen beekun ture. Egaa bakki kun eessadha? Eessadha bakki ani amma jiru kun duubaan kun Sanbee Tuubii jedha. Loogoon kun Sanbee Tuubiiti waan ta'eef loogoo Sanbee Tuubiiti. Eessa jechuun keessaniin oolu jechaadha. Bakka nama jiru kana isinitti himuufi egaa bakka nama jiru hunda isaa isinitti agarsiisa. Haalan keessanii jiru. Kanaafiyyuu sammuudha immoo wantoota isinitti himu. Kana malee immoo bakka nani jiru kun akka milkaa'uuf namoota na bira dhaabbatan Sanbee Tuubii namoota deeggaran keessattuu anan akkan jabaadhu jajjabaadhu obboleessi keenya sirriitti hojjedhu jijjiiramni keetti ni gammannaa nuunis nu jabeessiteetta jedhanii namoonni garaagaraa sirriitti namoonni na jajjabeessan ni jiru jechaadha. Kanaafiyyuu eenyuuf akka ta'an illee har'a isinitti hin dubbadha. Kanaafiyyuu bakki nama jiru kun immoo akka sirriitti naaf mijatuuf akka naaf sirratuuf namni jabaan tokko ni jira. Bakka nama jiru kana jechaadha. Bakka amma gahee kanaan akka gahu kan taasise jechaadha. Kanaafiyyuu eenyudha isa jedhus immoo ergan bakka nama jiru kana isin daawwachiiseen booda deebi'ee isinitti hima waan ta'eef hangasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sabiskiraayib, laayik, sheerii gochuun dagatiina. Bakka nama jiru kana viidiyoodhaan isinitti agarsiisa jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo egaa kun biiroo Sanbee Tuubiiti. Egaa haala kanaan Sanbeen Tuubii istuudiyoo bakka itti hojii hojjetudha jechaadha kan baname. Egaa akkuma argaa jirtanii reefudha. Egaa waan baay'een hin guutamne akkuma argaa jirtanii fuulduratti baanerii qofaatu hidhame. Teessoo kan nama tokko qofa jira. Kanaafiyyuu teessoo keessummaan irra taa'ullee hin jiru. Tokko qofaa jira. Kana malee meeshaalee kitaabni wanti garaagaraa irra taa'us xinnoo hin hanqata jechaadha. Akkuma argaa jirtanii meeshaan illee lafa taa'a. Kanaafiyyuu kana qofaadha jechaadha. Egaa wantoota tokko tokkodha maastawutii isaa kana fuuldura kunis uffifamuu qaba akka isa kaanitti. Waan tokko tokkotu hin guunne kun biiroodha. Egaa Sanbeen Tuubii haala kanaan biiroo banee hojii gaarii barnoota garaagaraa dabarsuuf qophii isaa xumuree jira jechaadha. Barnoota barsiisota garaagaraa affeeruudhaan waan baay'ee irratti qophaa'aa jira jechaadha maatii Kiristoos. Egaan hundumti keessaniyyuu akka Sanbee Tuubii bukkee dhaabbattanii karaa garaagaraatiin yaadaan humna keessaniin maallaqa keessaniin beekumsa keessaniin akka deeggartan maqaa Waaqayyooti isin gaafannaa. Kun biiroo Sanbee Tuubiiti jechaadha maatii Kiristoos. Egaan akkuma amma daawwattan kun yeroo jalqabaatiif kan baname egaa istuudiyoo Sanbee Tuubiiti jechaadha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkuma argitan Sanbeen Tuubii istuudiyoo mataasaa banateera jechaadha. Egaa bakki isaa magaalaa Bishooftuu naannoo mana amantaa qulqullicha ergamaa Mikaa'elii fuulduradha. Naannoo sunidha jechaadha. Egaa namoonni beektan naannoo sunidha. Madii Girooserii duubadha. Egaa achitti magaalaa Bishooftuutti jechaadha kan baname. Egaa kun akkuma argitan kiraadha jechaadha. Ji'aan kan inni kaffalamu kiraa fuudhachuudhaan wantoota garaagaraa taasisuudhaan jechaadha. Kanan eegalee egaa hojiitti eegallee ammaa kaasee eegaluu fi keessummoota garaagaraa asitti affeeruudhaan sagantaalee babbareedaa sagantaalee ajaa'iba ta'an barnoota ajaa'iba ta'e barsiisota garaagaraa irraa bakka Waaqayyo karaa garaagaraatiin nu barsiisa jechaadha. Kanaafiyyuu bakka kana istuudiyoo goonee jirra jechaadha. Egaa istuudiyoon kun immoo akka akkasitti banamu kan na gargaaran isinitti nima jedheera. Egaa Sanbee Tuubii keessatti gargaarsa guddaa kan naaf godhan akkanan sirriitti jajjabina godhadhu kan na taasisan jiru jechaadha. Fakkeenyaaf egaa keessattuu obboloonni keenya biyya garaagaraa jiran
kan yeroon dubbadhu ani amala koo keessaa waan tokko isinitti himaa kanaan duras isinitti himeera. Ani guruppii karaa garaagaraa karaa telegiraamis karaa waasaappiis karaa garaagaraa guruppii Sanbee Tuubii kan jedhu kan mataa koo jira karaa waasaappii kana malee kan mana amantaa tokkotti gargaaruuf qaata baname jira. Isa qaatan dhiiseyyoonni sagantaa isa Sanbee Tuubii jedhu kana keessas illee guyyaa tokko hirmaadhee beeku ture ergan dhiise. Kana jechuun ko maaliifi namoonni tokko maatii Kiristoos si jaalannaa siif kutamnaa si akkasidhaa maalidha jechuudhaan obboloota keenya shamarranii goyyomsuudhaan waan garaagaraa kan taasisan hedduu isaaniitu jira jechaadha dhugaa dubbachuuf. Ani wantoota barbaadu sun kanaan duras isinitti meeraa warroonni Sanbee Tuubii hordoftan durii kaastanii ni jirtu. Wantoota barbaadu yoo jiraate kunoo yuutuubii koo irratti dhufee kanan barbaada kana naa taasisaan jedha malee karaa guruppii garaagaraa qarshii walitti qabuudhaan waan garaagaraatiin guyyaa tokko yaadee sin beeku haala kanaan kanan taasisas jedheen beeku jechaadha. Amma namoonni tokko karaa tiiktookii karaa garaagaraatiin qarshii hedduu guuruudhaan waan garaagaraa namoonni taasisan waan jiraniif akkasitti akkana jalaa hin fudhanne jechuu barbaadeen ani kana keessaa qulqulluudha. Warroonni na gargaaranis kana keessaa qulqulluudha. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Egaa Sanbee Tuubiin kun amma egaa magaalaa Bishooftuu keessatti manni baay'ee guddiidha. Keessattuu manni akkanaa bakka hojiidhaaf bakka biiroodhaaf ta'u yoo baay'ee akkam rakase 5,000 gadi hin jiru jechaadha. 5,000 ol malee ji'a tokkotti jechaadha. Ani garuu egaa Waaqayyoof haa galatu. Waaqayyo numaaf qopheesse gatii bareedaadhaan isa argadheera. Haa ta'uuti mana kana ergan hojjedhee baaneriin kunis teessoon xarapheezaan kun hin jira. Kana malee kananani irra taa'e kun illee baay'ee guddiidha. Stiikeroonni mastaawutii alaa irratti laxxafaman jiru. Waan hedduutu jira jechaadha. Kanaafiyyuu obboleettiin keenya tokko ni jirti. Obboleettiin keenya Ababaa kan jedhamtu. Obboleettiin keenya kun obboleettii hafuuraa yeroo garaagaraa karaa garaagaraa akkan kadhannaadhaan cimu akkan amantaadhaan cimu akkan hojiidhaan illee cimu obboleettiin koo kun kan na bira dhaabbattudha jechaadha. Keessattuu karaa garaagaraa isheenis amantii ishiitiin nama cimtuudha. Jecha ishii keessaa wajjin dhalachuun gatiin qabu. Obbolummaan kiristaanummaadhaan argamullee guddaadha jechuudhaan akkan cimee dhaabbadhu kan na gargaarte isheedha jechaadha. Obboleettii keenya Ababaa egaa Waaqayyo bakka jirtutti isaa cimsee isaa dhaabu akkuma ammaa kana jechaadha. Obboleettiin keenya kun sagantaalee hafuuraa sagantaalee garaagaraa hojii gargaarsaa garaagaraa irratti kan hirmaattudha. Manneen amantaa baay'ee kan ijaartedha. Sagantaa nuti qopheessinu ayyaana waggaa irratti illee yeroo hunda kan hirmaattudha jechaadha. Mana kanaaf yookaan immoo istuudiyoon kun akka banamuuf kan na gargaarte isheedha jechaadha. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo ammaa kanarratti humna dhabeen jira jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu hojii tokko eegaleen ture. Kanan deddeebi'ee baradhu magaalaa Finfinneetti torbanitti guyyaa 3dha jechaadha. Tiraanspoortii ammaa danda'een ji'aan immoo mana barumsaa achi kaffaleen bakka mana jiraadhutti immoo mana kiraanis akka bakki jireenya mana kiraadha. Isa hunda danda'e baay'ee jireenya ulfaati kanaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechaadha kan jireenya faana wallaansoo wal qabaa jirru. Namoonni baay'ee na ajaa'ibsiifatu. Kana yeroon jedhu akkamitti yeroo ammaa kana Finfinneetti deebitee haala kana akkamitti baratta ati yeroo itti naan jedhanii jiru jechaadha. Maaliif ani immoo kaayyoo qabadhe sun galmaan ga'uuf aarsaa kamillee kaffaluun qaba jechaadha. Kanaaf ani immoo yeroon erga manni kun mana kana qabdii kaffalee dhugaa dubbachuuf akkas naannoo ji'a tokko taa'eera jechaadha. Maaliif meeshaan itti galchee hojiitti eegalu harka koo waan hin jirreef yeroo rakkadhe sunitti immoo obboleettiin keenya kun osoo hin eegin waan hin eegneen na gargaarteetti waan ta'eef Waaqayyo lafa jirtu hundatti isaa eebbisu. Waaqayyo hamaa fi yaraa sirraa qabu. Hundumti keessan immoo kadhannaadhaan akka ishee yaaddattan maqaa Dubroo Maariyaam Kiristoos isiniin gaafadha. Waaqayyo nagaan tiksee akkuma biyyaa si baase nagaan immoo gara biyya keetti si haa deebisu. Egaa Waaqayyo lafa jirtu maratti isaa eegu Dubroo Maariyaam gola kee siif haa guuttu bakka baastetti siif haa kennitu siin jechuun barbaada. Egaa ammas immoo jechaadha maatii Kiristoos
Egaa akkuma lafa bakki kitaaballee kaa'uun qabu jechaadha. Dhugaa dubbachuun bakki kitaaba kaa'uun qabu teessoo keessummoonni irra ta'an namoonni tokkollee yoo dhufanii teessoo ani qofti kan inni irra taa'udha jechaadha. Kan inni qabu hiriyoonni koollee yeroo dhufan xarabeessaa kanarra jechaadha. Isa fuuldura koo kitaabni irra taa'u kanarra kan isaan ta'anii na jala cabsuu ga'aniiru jechaadha. Amma wantoota garaagaraatu jira. Kanaafiyyuu irra caalammoo baay'ee kan rakkisaa jiru maal seetanii baay'ee kan rakkisaa jiru immoo laayitiidha jechaadha. Amma hojii isaan amma kaameraadhaan hojjechuu kanan barbaadu. Kaameraa immoo ni qaba waan ta'eef kaameraan immoo sirriitti akka bareechee mul'isu duubni isaas suurri maaramis madaalamiis akka mul'atuufis immoo kaameraan fuuldura taa'uu qaba waan ta'eef kaameraan kun immoo akka bareechee mul'isuuf egaa asitti faama naannoon kun mul'atu ni akka ifni waan irratti ba'e fakkaata sirriitti mul'achaa hin jiru anattuu ni mul'ata. Kanaafiyyuu kana taasisuuf immoo laayitiitu nu barbaachisa. Laayitiin immoo xiqqoo gatiisaas guddaadha waan ta'eef namoonni egaa karaa kanaanis na deeggaruu barbaadan yoo jiraattan egaa lakkoofsi bilbilaa koo isiniif hin kaahaa achi na dubbistanii sambiin tuubii sirriitti istuudiyoon isaa akka bareedu akkana gargaartan maqaa waaqayyooti isiniin gaafadha. Egaa ani amala koo keessaa karaa garaagaraa guruppii warroota karaa guruppiitiin dubbisee tokkoon akkas naa godhaa jedhee nama qarshii sassaabus miti. Namoota akkanaa irratti immoo viidiyoon isinii hojjedhus ni jira waan ta'eef namoonni karaa kanaanis qarshii guran ni jiru. Hedduu namoota baay'eetu jira. Keessattuu feesbuukii obboleessa keenya barsiisaa qixxeessaa yaadataa jalatti wantoonni gagadhiifaman ni jiru jechaadha. Yeroo garaagaraatti barnoota hin taane barsiisuudhaan waan garaagaraatiin nama of jaalachiisuu barbaadan waan garaagaraa kan raawwatan obboleessi keenya barsiisaa qixxeessaan gadhiisanii jiru. Namoota hojii akkanaatti bobba'an illee isaan odeeffannoo baay'ee of biraanii qabu waan ta'eef isaanis nutti himu. Kanaaf amala koo keessaan amma sanan sinitti ifa baasee sinitti yoo dandeessu ta'e hin dandeessan taanaan waaqanaaf kadhattu malee wanti biraa hin jiru waan ta'eef jechaadha. Kanadha hin dandeessu yoo ta'e na bira dhaabbattu jechaadha. Egaa kanaafiyyuu istuudiyoo kana akkan banadhu kan na taasiste obboleettii keenya ishee kanadha. Kana malee immoo kanaan dura keessas egaa obboleettiin keenya kun dura isaanis na gargaaraa turte karaa garaagaraa jabaadhuudhaan jechaa turte jechaadha. Kana malee immoo obboloonni koo garaagaraa ammas wantoota na barbaachisu illee naa bituudhaan kana taasisii jabaadhu jechuudhaanis ammas immoo obboleettiin keenya Ababaa kan jedhamtu kophaatti immoo jechaadha ni jirti. Ababaa nama lamadha jechaadha. Kana malee obboleettiin keenya Asnuu kan jedhamtus ni jirti. Isheenis illee hojiilee hafuuraa rakkattoota karaarraa kaasuudhaan manneen amantaa garaagaraa ijaaruudhaan sirriitti obboleettii hafuuraa cimtuudha. Ababaanis Asnuus innis kana malee maqaa keessan kan hin waamne hedduun keessan jiraachuu ni dandeessu. Garuu isaan kun addatti waan baay'ee kan sanbii tiivii irratti naaf taasisanidha jechaadha. Kanaaf Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu, hamaaf yaraa isinirraa haa qabu obboloota koo. Waaqayyo kunuunsee isin naaf haa eeguun jedha. Hamaan isin hin argini. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo sanbii tuubii istuudiyoo sanbii tuubii kana haala kanaan isinaaf gaheera. Kanaafiyyuu jabina kootiin miti. Waaqayyo egaa karaa garaagaraatiin nu gargaara. Nutu hin hubatu malee jechaadha. Ani bakka rakkadhee dhiphadhee jirutti obboleettii koo kana naaf ergee Waaqayyo na gargaareera jechaadha. Kanaafiyyuu isiniinis illee rakkina keessan keessatti karaa garaagaraa Waaqayyo isin gargaara waan ta'eef Waaqayyo irraa abdii hin kutinaa isiniin jechuun barbaada. Ammas namoonni wantoota hafe meeshaa hafe illee egaa karaa hafeen na gargaaruu barbaada yoo jiraattan na dubbisaa isiniin jechuun barbaada. Waan baay'eetu jira jechaadha. Kaffaltii waayifaayi na gargaaruu dandeessu kan ji'a tokko qarshii 1,000dha. Kana malee manni kiraas illee ni jira ji'a 3 kaffalama waan ta'eef mana kana isaallee na deeggaruu dandeessu. Kanaaf akkan jabaadhuuf yuutuubiin koos akkanaaf guddatuuf namoonni na bira dhaabbachuu dandeessan eeyyama keessaniin dirqama miti. Egaa akka na bira dhaabbattan isin jechuu hin barbaada. Kanaaf Waaqayyo bakka jirtan hundatti isin haa eegu. Obbolootni koo asiin karaa garaagaraatiin na gargaartanis galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun barbaada.
egaa kanadha Sanbeen TV istuudiyoo mataa isaatti viidiyoo isinii hojjeta egaa tarii immoo wantoonni garagaraas immoo sagaleen alaana jeequu danda'a hamma danda'ametti sagaleen ani dabarsu qofaa akka dhaggeeffattan isiniin jechuun barbaada kanaaf bakka jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqulloota jaalalli duuka butoota hunduma keenya faana ta'u egaa nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa maatii Kiristoos sagantaa biraatiin walitti deebinaa sagantaalee bareedaa garagaraa waan garagaraa irratti ni mari'annaa ni dubbannaa ni barannaa ammasitti nagaa ta'a dubroo maariyaam sinaa eegduu lafa jirtan maraatti biyya keessas biyya alaas kan jirtan waaqayyo sinaa eeguun isiniin jechuu barbaada galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa nagaa ta'a galanni waaqayyoof haa ta'u ameen.